الشمار كفوني هردت يا سبراهون دي خيسن باكم جرتنا تنجن ربي اسم براهيراتو فيديو كان لايك شير قرانا من دبرنقارا نمو نغرت يا سبرا سبسكرايب قلت الماينتين سبسكرايب قراتي ماتي تا انقرمت تنجن ترادا أرانتنا واي بيا چون غرتي سل برامتي چودا نمني يو بيان قبانه سارنگو خباگه تکلين قبوچو بيا چون غرتي وان لاف ترامتي نما غرتي واي بيوما بيخو نو بات جدي ياد سنيف كومبي كمو يرو مان تناچورا بيجي تنيا غرتي حالا خيسا في الانس حالا حمارا ديماتوري سمون ته خيسا غرتي تتافتي باجرتيس غرو هوغا غرتي خن هوغا غرتي ويا جامي خبرت لفاخا هوغا غرتي خونيس الرا ان غو جامي خانتو لفاخا تورا اندو غمتي غرتي نو ما غرتي بيجي تنا بولچو namni gartee sammuun gartee biyya tana bulchitu uummata kana bulchitu sammuu gartee laaftu dhaamti dhugumatti amma fakkeenyaaf biyyoota gartee ka Awurooppaa yoo fudhatte rakkina tokko malee namni tokko gartee Awurooppaa Faransaa ta'u Jarmanaa ta'u Ameerikaa ta'u biyya san gartee bulchuudhaaf wanta gartee rakkina gartee dhiphina sammuutii fi rakkina tokkollee gartee isa hin qunnamu wanni hundinuu gartee isaaf qophee bakka biddeen nama gartee bilchaate dhufee gubbatti ol ba'ee bulchaa irraa waan ijaarachuu. Biyyoota gartee Afrikaa kana bulchuun hedduu gartee ulfaataadha. Hedduu ulfaataadha. Keessattuu gartee biyya gartee Itoophiyaa kana hedduu ulfaataadha jechuudha. Amma gartee gamaan dhufeetiin caa waa'ee gartee biyya teenya tana wanni isaa haasamee dhumu. Waa'ee gartee biyya teenya tana wanni isaa haasamee dhumu jechuudha. Gandummaadhaa jira. Saba Khana jira, saba Oromoo jira, Amaaraa jira, Tigiraa jira, Maalu jira, saba hundaa jira jechuudha. Mee saba kana hunda mataa ol qabuu dhiisii obboleeyya lama gartee mataa ol qabuun hedduu ulfaataadha. Hedduu ulfaata jiru. Oromoo fi Oromoo gartee ol qabuun Jaalmarroo fi Abbichuu fi kanuma kana ol qabuun hedduu ulfaata jira jechuudha. Garuu biyya tana bulchuun hedduu ulfaataadha. Dhugumatti hedduu ulfaataadha. Ani yoo bulchaan jammu Abang waan fudheeraa fudhatiin keessaa deemee jiraadha malee awwaan sammuu dhibsuu hin jibbaadha walumaa galatti waan sammuu dhibsuu hin fedhu. Keessattuu gartee yeroo ammaan tana yeroo gartee mujjifamatti waan gartee sammuu sana dhibbisaa nama gartee fakkeenyaaf nama tokko yoo dhufee gartee rakkina isaa yeroo tokko natti himaa lamanatti himaa sadinatti himaa afurnatti himaa nama gartee guyyaa wal agarre hunda waan rakkina haasa'u obboleessa yeroo fagoo irraa arkee jalaa hin baqan dhugumatti. Jalan bakan. Yo bilbila isaa gartee kana dawlake way ni rakkadha jechuudha. Rakkina maaliif gaarii miti qaaba kalas. Yeroo hundi gartee waan rakkina sun. Jechuun wal magalatti hin ta'u. Namni hundi gartee wanni mataa isaa qaba beektaa. Saniif waa'ee biyya tanaa jechuun hedduu ulfaataadha jechuudha wal magalatti. Maal jechuun fedhe akkuma beekamu gartee waliigaltee mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan gartee Sumaayilandi waliigaltee godhan ji'ootan dabran keessa wajjin godhan wal qabate gaanfa Afrikaatii fi biyyoota gartee addunyaa irratti waan baay'eedha haasamaa jira. Waan baay'eedhaatu gartee haasamee ture jechuudha. Ammaan tan ammoo guddatee gara waan biratti jijjiiramee jira jechuudha. Maaliif muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed ani gartee bilisiganna lamiti bilisiganna taane bilisiganna taatee naan jinaadha. Garuu yaaduma gartee dhugaa jirtuun dubbachaa jira. Dhiifama na godhaadha. Komentii barreessaa. Bishaan laga Abbayyaa jaareen xumuraa jee xumuree jechuudha. Dinni gartee biyya kanaa jechuudha. Inni guddaan dura eenyu Ijipti, Masri. Mootummaan Ijiptiidha, mootummaan Masriidha jechuudha. Biyyi gartee Itoophiyaa jedhamtu keessatti mootummaan nagayaa, mootummaan gartee fayyaa qabu akka hin dhaabbanne, akka gartee gajje'ee hin dhaabbanne, akka gartee bu'uura ta'ee hin dhaabbanne halkani guyyaa gartee karaa danda'ame hundaanuu shira dhaxxee jechuudha. Shira dhaxxee gartee yookaan mootummaan gartee akka mootummaan Itoophiyaa wanti akka hin jabaanne shira baay'ee dhaxxee jechuudha. Maallaqaanis ta'ee dinagdeenis ta'ee meeshaa gartee gama garaagaraatiin walumaa galatti dhiifama godhaa turte jechuudha. Ammallee jirti. Mootummaan Itoophiyaadhaa mootummaan Dr. Abiy Ahmed bishaan laga Abbayyaa jaareen xumura jee xumuruu isaa gartee mirkaneessee jechuudha. Amma guyyaa 3 dura parsantii 95% kunoo xumurree jira jee achirra dhaqee muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed achirratti dhaqee haasawee obboleeyyan keenya gartee kan Suudaaniifis kan Masriifis gammachuu guddaadha. Nuti gartee isin miinuu jee haasa guddaa haasa dheeraa gartee haasa ture jechuudha.
mootummaan Ijiptii maraatte gaamman tana maraatte shirri gartee isin xaxaa turte hundinuu hin milkooneef shirri gartee isin xaxaa turte yaalaa turte shira baay'een isin gartee irratti dalagaa turte hundinuu hin milkooneef jechuudha hanga tokko milkoone kanaaf isin garraa jechuudha aartee amma fiidee waliigaltee sila dubbiin dheeraadha waliigaltee Somaaliyaa wajjin mootummaan Somaaliyaa illee gartee akkuma beektan gartee mootummaan Itoophiyaa fi Somaliilaan waliigaltee ulaa galaana godhan innis gartee hogguuta akka gudduun hin teenye fiigaa jira achi hogguuta achi fiigaa akka saree marattee bakki inni hin deemin hin jiru dhuma fiigaa jechuudha bakka yeroo hunda carraa kanatti fayyadamuudhaaf mootummaan Masriillee fiidee jechuudha waliigaltee ulaa galaana Somaaliyaa wajjin goote jechuudha. Ammaan tana dubbiin dheeratte jechuudha dubbiin fagaattee waliigaltee gootee dheengadda mootummaan Ijiptiidha meeshaa waraanaa yeroo meeqa jechuudha helikopteraan deddeebisaa achitti buusaa turte jechuudha. Kana qofa waraanallee kumaandoo gartee ispeeshaal kumaandoo Somaaliyaaf Ijiptiin gartee Masriin Somaaliyaatti gannaqaa turte jechuudha. Kuni mootummaan Itoophiyaadhaa adabadhaa ta'a jee akeekachiisa itti kennaa jira jechuudha. Ministeerri Haajaalaa kaleessa ibsa kennaa ture nuti nagaa gartee waan nagaa biyya keenya booressa teenya hin laallu jee akeekachiisa gartee gorsaa fi akeekachiisa kennaa jira jechuudha. Akkasuma immoo mootummaan Itoophiyaadhaa duraan Somaalilaanditti hargee isaadhaatti qoonsila qaba malee ambaasadarummaa kaa'een jiru. Innis gartee waraniin jechuudha kan duraan gartee hargee isaadhaatti gartee qoonsila ture gama gartee ambaasadaratti jechuudha guddisee jechuudha biyyummaa kan nuuf jechuudha kana booda Itoophiyaan gartee hargee isaadhaaf Somaalilaandiif biyyummaa gartee kan nuuf jechuudha. Ambaasadara godhee shuumtee mootummaan Itoophiyaa ambaasadara shuumtee jechuudha Somaalilaanditti ergitee jechuudha. Dabdaabbeedhaa wajjin barreeffama ergaadhaa wajjin ergitee jechuudha. Dubbiin hangan takka jabaatee fiigaa jira jechuudha. Deemee jira. Arraan tan immoo mootummaan gartee Jabuutiidha. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad kana dura jechuudha. Eertiraadhaan gartee balbala ulaa galaana feenaa. Nuti gartee hawaasni kuni hawaasa gartee miiliyoona 120 oli gara 30. Balbala ulaa galaana feenaa. Bakka itti gartee hafuura baafachuu feenaa. Hawaasni kun gartee balbala ulaa galaana hin qabaanne jiraachuun ulfaataadha. Bulchuunis gartee ulfaataadha. Saniifuu nuu kannaadha jee gaafate. Eertiraan gaafate Iraana kanne. Jabuutiin gaafate Jabuutummaatti qoontuun gartee fundatteeti shirri sidhaa shira laafa miti. Shira gootee jechuudha diddee jechuudha. Somaaliyaa gaafate ni jechuudha. Deemee mal godhee Somaalilaan jechuun walii galtee godhee jechuudha. Ammaan tana arraan tana Jabuutiin wanni isaanii ministeera Haajaalaa arraan tana akka BBC Afrikaan BBCtti ibsa kanatti mootummaa Itoophiyaatiif balbala ulaa galaanaa free in charge persentii 100 jechuudha bilisaan gartee poortii Taajur Jabuutii tujjaar immoo Taajur gartee akka gartee itti fayyadamtu nuti gartee hayyama ni goonaa fi jee arraan tan ibsa baase jechuudha. Ibsi kun immoo Usmaan Umar Geellee jechuudha. Pirezidaantiin gartee Jabuutiidha Usmaan Umar Geellee waan kana gartee isaatti dabarsee jechuudha. Ifama kaameraa xiqqaanii waraabu jira. Isaatti dabarsee jechuudha. Dhibbaan dhibbatti mootummaan Itoophiyaadha. Poortii gartee Taajur akka fayyadamtu jee irraan tana BBCdhaaf ibsa kennee jira jechuudha. Ministeerri Haajaalaa kan Jabuutiidha jechuudha. Jabuutiin shirri isin xaxxu shira laafaan seenaa. Shira gartee baay'ee ulfaataadha shirri isin xaxxu. Amma Jabuutiin kana duraa diddee turte jechuudha. Mootummaa Itoophiyaatiif yaaddeeti immoo mootummaa Masriitii fi Somaaliyaadhaaf akka isaan gartee hin qaanyoone isaan san gartee salphinarraa olchuudhaaf immoo wanni isaa gartee dheeraadha. Poortiin gartee Taajurtuun Itoophiyaarraa
daangaa Itoophiyaa irraa kiiloomeetira 100 fagaatti. Jabuutii jireenyummaan isiidha galii gartee isin Itoophiyaa irraa argattu jechuudha. Parsantii 90% yoo xiqqaate jechuudha. Jabuutiin amman tana yoo gartee poortii Itoophiyaadhaaf gartee firii fayyadamee jettu kana Itoophiyaadhaaf yaaddeeti miti. Ani gartee walaalaan kunuun hin beeka hanga kana. Ani walaalaan kunuun hin beeka. Itoophiyaadhaaf yaaddee osoo hin taane Itoophiyaan deemtee barbara gartee poortii Somalilaandii kan mataa sidhaa yoo qabatte poortii Jabuutiidhaan namni irraa fayyadamu jiru. Saniif Itoophiyaan Jabuutiin gartee Itoophiyaadhaaf yaaddeeti miti. Kana gartee warra keessa beeku warri siyaasaadhaa warri gartee waa'ee gartee qaxanaa waa'ee gartee naannoo kanaa beeku isaan ni beekanii isaantu murtii kannaa. Hanga ammatti immoo mootummaan Itoophiyaadhaa murtii takkaallee hin dabarsine jechuudha. Waa'ee gama kanatti wal qabatee waan takkaallee hin dabarsine. Baara Somaaliyaa kana guddaa kana namni tokko gartee kan itti fayyadamu hin jiru jechuudha. Poortiin gartee barbaraadha jechuudha. Poortii gartee istiraateejii cimtuudha. Istiraateejii addunyaa irratti illee jechuudha. Istiraateejii gartee bareedduudha. Saniif ani mootummaan Itoophiyaadhaa yoo gartee namni gartee qaama mootummaa gartee viidiyoo kana daawwatu jiraate kanas ta'e sanis ta'e jechuudha. Itoophiyaan waan gartee barbaadu san argachuu qabdi. Poortii Hargeysaadhaa barbaraadhaas ta'e bakka gartee amma waliigaltee amma irra jirtu kana argachuu qabdi dhibbaan dhibbatti. Jabuutiin gartee waa'ee gartee gama Jabuutiin dhufe booduma didichaan malee ammaan tana gartee wanni xumurame poortii isinii kanneetiin jira isiniifin kannaa fayyadamaa jechuun waan dabre. Rafdual janii mire. It is too late. Rafdual. Kanas isanis ta'e mootummaan keenya waan godhu ni beeka. Kanaaf biyyi fi hin gomtu biyyi teenya haa jaalannu kan ala jirus gartee rabbiin gartee ala haa galchu tokko nu haa godhu. Ani takka eegaan dhaladhees lafarra gabbu'ee mootummaa tokkollee gartee kanatti fileen beeku. Mootummaan gartee jalqabaaf gartee file mootummaa Dr. Abiy Ahmed kaardii kanatti baasee kuni mootummaa kiyyaa jee kan hin file kan hin gartee waan beekne akkamittiin filaagiin halkan dhaabbadhee deemee jechuudha. Kaardii muradhee kaardii kana takka gartee muradhee Dr. Abiy Ahmed jee barreessin akkanattiin barreessinaan jee ifuma gartee waan itti godhutti godhee namichi halas hayyee jee fuudhee darbadhee jechuudha. Xiqqaatus guddatus mootummaan kun mootummaa keenyatti beeku qabaachuu warri gartee afaan kan dhageessan. Kanaaf dhugatti yoo gartee amman tan hinaaffaa yoo ta'e malee yoo gartee immoo dhimma gartee yookaan gandummaa yookaan maalummaa yoo ta'e malee mootummaan kun dhibbaan dhibbatti amannee fudhachuu qabna keenyuma bakka waan jiru akkuma jiru ta'e isirraa wanni hundinuu gartee xiqqoon sirraa deemaa jechuudha. Kanaaf biyya gartee Itoophiyaa kana gartee akka gartee Oromoon hin qabanne akka gartee Oromoo mootummaa hin taane biyyoota gartee ollaa kuni hundi isaanii gartee shira hedduu gartee xaxaa turan jechuudha. Xaxaa jechuun gartee shira hedduu gartee yaalaa turan. Akka gartee Oromoon hin qabanne Oromoon tun gartee nama bineensaa yookaan immoo nama gartee wallaalaa yookaan immoo nama gartee waan takka nuban jaahila akkasitti gartee addunyaadhaaf ollaadhaaf akkasitti dabarsaa turan jechuudha. Kun maaliif namni tokko yeroo gartee mana fi ol seene waan godhu ni beekaa mire. Saniif nuti gartee ammaan tana dippiloomaasiidha. Hin dheeressu bakka gaa'es. Mootummaan Itoophiyaa immoo dhibbaan dhibbatti waliigaltee eegalee galmaan ga'uu qabaa jechuudha kanam tokkotti. Mootummaan Itoophiyaa immoo gartee Masir wajjin gartee kan Somaaliyaa wajjin gartee kan wal dhantee guyyaa lamatti baara gartee Mogadishoon gartee deeni akka qabatu immoo abdiin qabaachuu. Saniif biyya teenya gartee nagaa nuuf haa godhu nuti gartee nagaa feenaa nagaa nuuf haa godhu. Garuu tokko haa taanu haa wal jabeeffannu ayyoon teenya gartee kan boonyee qotee bulaan keenya gartee kan nagaan jiraatu irra dalaguulleen gaariidha. Warri gartee gama kana jirtanis gaa'es tokko ta'an isin galatooma ulfaadhaadha. Viidiyoo laayik share godha. Namni gartee yaasu biraa sabskiraayib gootee maaliin ta'e sabskiraayib godhaatii na hordofaadha. Viidiyoo biraatiin gartee hanga walitti chaanutti nagaan na furaadha.